bekeessa siin dhabne nu bekeessa qabna qabeenya siin dhabne nu qabeenya qabna walii galtee ni beedandi wal dhowwina maaliif tokkoon taane ma wal guduunfina tokkummaa maaf dhabne takkalmaanii bineensa maaliif wal jibbina. Hayyoota Oromoo ogummaadhaan bara kana qabnu keessaa tokko kan ta'e Lataa Qana'idha. Lataa Qana'ii eenyu jedhee BBC yeroo gaafatuun akkana jechuunis dubbateera. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti dhaladheen guddadhe. Achumattis barnoota koo sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaan baradhe. Isa booddee muummee seeraatiin Yuunivarsiitii Finfinnee seeneen waggaa 5 baradhee xumureera. Ergan eebbifamees dhaabbata dhuunfaa 2 keessatti hojjedheera. Achii booda barsiisummaadhaan Yuunivarsiitii Rift Valley barsiiseera. BBC Media Shin keessattis hojiiwwan artii garaagaraa irratti hirmaadheera. Hanga ammaatti kitaabota 2 maal kolfa dhaloonnii fi miila kaayyoo kan jedhamanis barreesseera. Albama walaloo CD tokko kan ta'us mata dureensaa haqni dhara hin qabu jedhus dhalootaaf qopheesseera. Biyya alaa fi biyya keessatti waltajjiiwwan garaagaraa irratti walaloo dhiyeesseera jechuun Lataa Qana'ii ni dubbata. Nagaa gaafachuu sinin daganne yooyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota qophii Oromiyaatu uniform guyyaa har'aas eenyummaa walaleessaa Lataa Qana'ii irraa kaasee BBC'n afaan Oromoo barruu dinqisiisaa nama dinqisiisaa kana irratti qopheesse isiniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun na waliin turaa kanan isiniin jedhu ani obboleessa keessan Gammachiis Tashoomeedha. Akka Oromoon tokkummaadhaan bakka garaasaa ga'u ni qabdu taanaan dharraa hammaareen sin eebbisaa eebba koo fudhaan irraa ofittummaan gandummaan gooxummaan dhafee siidaan irbuu shiniggaa qee keessa naa dhaabatu jaalalli vaatii hin qabne siniif haa baay'atu. Walaloowwan miira uummataa hawwatan dhiyeessuun kan beekamu waloo Lataa Qana'ii hojiiwwan aartist Haacaaluu Hundeessaa keessatti illee gahee akka qabu BBC'tti dubbateera. Keessattuu geerarsaa aartist Haacaaluun Garma Barkumeetti geerare keessatti walakkaansaa walaloonni kenneefi akka ta'e hima. Haacaaluu waliinis haala ittiin wal baran yeroo dubbatu yeroo Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barachaa ture akka ta'ee fi gorsi Haacaaluun kenneefi haamilee akka ture waloo Lataa Qana'ii ni dubbata. Haacaaluun michuusaa akka ture kan mul'atan erganni ajjeefamee waggaan tokko kun isaaf akkam akka turee fi dhimma hojii isaa irratti illee yaada kana nuuf qoodeera. Akka dhuunfaa kootti waan baay'een itti miidhame. Jireenya koo keessatti kan inni itti dhukkubsadhe waggaa tokko bara dabarsine kana keessatti. Akka Oromoottis akka dhuunfaattis yeroo ulfaataa dabarsine jedha. Haacaaluu waliin kana booda deebi'ee waliin argu jedhee yeroo yaadu akka malees keessa kiyya na miidha. Haacaaluu waliin akkuma wal barreen baay'ee walitti dhiyaanne. Innis walaloo koo baay'ee akka jaallatu natti hima. Yoo jabaatte guddachuu ni dandeessa. Oromoof illee bu'aa guddaa buusuu ni dandeessa jechuun na jajjabeessa. Innis waan harkaa qabu natti hima. Walitti dhufeenyi keenyas haala kanaan cimaa dhufe. Haacaaluun hojii isaa irratti kanarratti maal jetta jedhee na gaafata. Anis yaada kiyya nan kennaafi. Bara 2018 waltajjii Garma Barkumeetti qophaa'e irratti wayita geerare jalqaba waltajjii duubatti anaaf geerareera. Kana jechuufan jedha jedhee gaafa naaf geeraru baay'ee rifadhe. Isa booda maaltu irra ga'uu danda'a kan jedhu baay'ee na yaaddeesse. Innis murteeffatee Oromoon rakkoo isa mudate keessaa akkamiin akka ba'u ija jabinaa fi gootummaadhaan waltajjii irratti ba'ee hime. Ergasiis galmuma Barkumeetti bakka Isaayaas Afeworqi jirutti geerarsi geerara keessatti cinaa tokko anatu barreesse. Walakkaa ofumaaf barreeffate. Walakkaa isaa immoo kanan duraan barreessee fi fayyadame jedhe Lataan. Lubbuu biliqee baatuuf maafan gola naanna'aa. Saba koof falmee du'een Taaddasaa Birruu ta'aa. Saba koof falmee du'een Maammoo Mazammir ta'aa. Abdii Saagaa ta'aa. Daandii dheeraatu hafee kan fuuldura koo taa'u. Boddeetti galagaleen tafkiif bookeen lakkaa'u. Bakka ajaan baay'atu bakka tortoraaf raqaa. Allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqaa jedhee bakka inni itti geeraru akka barreessee fi waloo Lataan ni dubbata. Kan darbe caalaayyuu geerarsaa akkanaa
kanaan gara fuulduraatti waan baay'ee waliin hojjenna jennee sagantaa wajjin qabnee ture. Maal godha yaadu'a? Waggaa tokkoffaan guyyaa Haacaaluu Hundeessaatti ajjeefame yeroo yaadatamutti xalayaa walolataa qanee barreesse miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbiillee ta'ee ture. Kanarrattis waloon kun yaada isaa yeroo kennu duutii Haacaaluu hunda keenyaaf hibboodha. Haacaaluun goota sodaan beekne. Kanaanis diina birattillee sirriitti ni beekama. Yeroo du'a isaa sana maal akka ture maal akka inni dubbate kun hunduu hunda namaaf hibboodha jechuun yeroo dubbatu waloo sana keessatti illee gootota Oromoo akka Haacaaluutti du'an maqaa dhaheera. Eebbisaa Addunyaa, Sumaayyoo Muusaa, Daadhii Galaan, Yoosef Gammachuun faa maal siin jedhan jedhee lataan gaafateera. Artistoonni Oromoo kunneen daba wal fakkaatuun nyaatamuu kaasuun walaloo isaa keessaa toora kanallee nu yaadachiisa. Biyyootti nu maktee gaddatti nu naqxee akkam siif ta'eeree haacee bakki ati dhaqxee. Eebbisaa Addunyaa waliin sagalee kiiloleedhaan biyya weerartaniiree maalfaa silbitaniree maalfaa geerartaniree. Sumaayyoo Muusaa Maaramee Harqaa waliin, Jaarsoo Warqee waliin, Mustafaa Rawwee waliin, Yoosef Gammachuu waliin, Daadhii Galaan waliin, Teessuu Dhiya Barii, Jireenya Ayyaanaa'oo kan barbaanne dhabne achi jiraatarii. Maal siin jedhan maaloo kan hin maqaan dhoofne xinnaaf guddaan firaa waa'ee nadhii gammadaa'oo waan dhageesse jira, waan dabbasaa guyyoo waan dhageesse jira jechuun yaadateera. Dabalataanis maaliif nama addaa Haacaaluun akka ta'e, maaliif haala kanaan Oromoo hunda biratti jaallatamaa akka ta'e, duutisaallee nama hunda maaliif akka inni dhukkubse of gaafachuu akka qabnu kaasuun Haacaaluun goota lubbuu isaarraa uummata isaa jaallatu, nama sodaa hin qabne, dhimma Oromoo irratti of duuba kan hin miil'anne, yeroo rakkootti nama dhugaa uummata isaa dubbatu, tokkummaa Oromoo nama cimsee fi nama uummataaf of kenne ta'uusaa hubachuun fakkeenya isaa hordofuutiin ni yaadanna. Yeroo yaadannu ammoo sagantaa qopheessuu qofaan osoo hin taane hojiin ni jalqabe itti fufsiisuudhaan yaadachuullee ni qabna. Walaleessaan Lataa Qana'ii waa'ee walaloorree yeroo dubbatu walaloon anaaf riyaa koo anitti dubbannaan inni natti dubbatudha. Yeroon gadduu fi gammadu quuqa koo wantan ittiin baafadhu. Ofirra darbees quuqqaa uummata Oromoo ibsuuf walaloon na gargaara. Ofirra darbee uummataan wantan ittiin tajaajiluuf gara fuulduraatti walaloo kana cimsee wantoota haaraatti dabaluun kana caalaa fooyyessee uummata koo ittiin tajaajiluuf sagantaan qaba jedha. Kitaaballee dabalee daddabalee barreessuu fi sagaleedhaan illee walaloo adda addaa hojjechuuf karooran qaba jedha. Yeroo kana dubbatu walaleessaan Lataa Qana'ii waa'ee Dr. Zalaalam Abarraarree hin daganne gafa walaleessitoota afaan Oromoo baatii darbe keessaa waggaa 70ffaa isaanii kan kabajatan Haacaaluun illee hedduu kan isaan jaallatu. Lataan barataa kutaa 7 ta'ee walaloo barreessuu akka ga'ee galee fi walaloo Dr. Zalaalam Abarraa immoo kutaa 12ffaa yeroo baratu akka dhaga'ee dubbata. Yeroo walaloo isaanii dhaga'es hamilee guddaa, miira gaarii fi jajjabina akka keessatti uume dubbata. Akkaataa isaan jechoota itti fayyadaman jiruu hawaasa isaanii ibsan akka isaan itti dhiyeessan hundi fakkeenya naaf ta'eerallee jedha. Keessumaayyuu erga wal argee waliin haasa'uu jalqabe immoo fakkeenyummaadhaan gara fuulduraatti akka isaanii akka ta'u barbaadu dubbata. Sadarkaa har'a ga'ee firlee dhiibbaa guddaa akka irratti uume Lataan ni dubbata. Akkuma gootichi Oromoo aartiist Haacaaluu Hundeessaa Oromoof qaalii ta'e, walaleessaa gootichi Oromoo Lataa Qana'ii illee Oromoof qaaliidha. Walaloo mata dureen Ulee Booree jedhu boru galgala sa'aatii 1tti Minneapoolisitti ni dhiyeessa. Kana irrattis goota keenya milkaa'e jennaan. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 waa'ee walaloo fi Lataa Qana'ii eenyummaa isaanii, walitti dhufeenya Haacaaluu Hundeessaa waliin qabanii fi yaadota hedduu BBC nuuf qoodee har'aaf kan isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaata. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Horaa bulaa. Kaawwallaale ongorsu isa beekaa jallate akkamittiin qajeelchuu mee nadhiisaa jarana nama yaanni fokkisee uffannaan hin bareechuu. Waan hedduu jedhame waan hedduus ni beekna nuti ilmaan Oromoo maaliif tokko hin taane maaliif wal mormina.